Kanaa booda abboommii isaa irratti barreessee taabota natti kennee seera keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 4. Naamusete badhaasa taabonni keenya naamusete badhaasa taabonni keenya dhaga'ee hubadhu caalese ati diina keenya. Naamusete badhaasa taabonni keenya naamusete badhaasa taabonni keenya dhaga'ee hubadhu caalese ati diina keenya. Waaqayyoon kenne kaaramuusetini irratti barreesse abboommii kurnani galaana daangoote kaabate yaasone yaare konjeeke humna isaatini. Taabota salphisuuf yaadani abiraan ifdaataan liqeeffamani nootinne qabaanya taabota Waaqayyoo taasallee hin guutu diina keenyaaf kayu. Kenname gaara seenarratti jiraachuu Waaqayyoo akka beekanitti kabajni taabota dhuguma diinni bara baraan yaada.